Har'a viidiyoon nuti waliin ilaallu waa'ee Abuu Giddaa fi Ummuu Kaanus. Ummuu Kaanus dhuguma gara Ameerikaa imalte. Ummuu Kaanus maaliif onlaayinii irraa badde? Abuu Giddaan hojii akkamii hojjete? Hojii boonsaa, hojii nama hawwisiisu seenaa hojjete. Maaliif haadha manaa isaa kana yeroo dheeraa wajjin turanis garuu har'a gammachuun ibsatanii jaalala walii qaban. Bakka wallahi baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Dhugaa odoo yuutuubaroonni kennallee akkatti fakkeenyota nama amma namni kun bakka baay'ee namatti tola jechuudha. Namni maaliif dura hojii jiraate fi miti. Ummuu Kaanus dhuguma gara Ameerikaa deemu waddii kan jedhu mootuyyuu Ummuu Kaanus onlaayinii irraa baddee jirti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoon nuti irra waliin ilaallu Ummuu Kaanus akkasuma Abuu Giddaa jechuudha. Abuu Giddaan nama yuutuubara guddaadha. Inni jireenyi isaa biyya Yamanii biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Jeddaa ture. Yuutuubara gara yuutuubii idiit godha. Waa hedduu barsiisaa ture jechuudha. Baay'ee tokko kan namatti toludha. Ummuu Kaanus kan onlaayinii irraa baddee turtee jirti. Ummuu Kaanus wanni isiin baddee fi haala mijeeffatuuf ta'a. Dhugaa dubbachuuf Ummuu Kaanus gara Ameerikaa imaluun ishee deebi'ee mootuyyuu waan nama gammachiisu. Garuu Ummuu Kaanus akkamitti beektee maaliin beekuu dandeettee odeeffannoo kana eessaa fuutee kan jedhu mootuyyuu dhugaa dubbachuuf nama tokko hojii tokko yookiin biyya tokko yeroo deemu hedduu hafuura isaa lubbuma dhofkata jechuudha. Ummuu Kaanus hiriyaa akkan jaalattu mootuyyuu Ameerikaa keessa qabdi, Awurooppaa keessa qabdi, namoota ciccimoo biyyoota alaa kanarraa qabdi jechuudha. Tarii namoonni kun odeeffannoon akka dhageenyetti Ummuu Kaanus gara Ameerikaa imaluu heddii hafuura dhoffattee yaasinni ijoollee hoo maal gooti? Ummuu Kaanus otoo bakka kana yaaduu baattee Ummuu Afnaan irraan hattu gara Keeniyaa imalti jechuudha. Garuu immoo dhugaa dubbachuuf ana kanatti fakkaatetti akka ani ilaaletti akkan odeeffadhetti illee yaadni isii imalli isii gara Ameerikaatti jechaan dhagee garuu immoo hamma qabatamaan irra geellee viidiyoo yookiin mootuu isii argannee jennutti mootuyyuu isinillee obsaan nu jaqaftanii maaliif waan kana immoo dirqama biyya ambaa kana namoonni jireenya isaa keessatti ofiif otoo hin taane yeroo biyya Ameerikaa yookiin Awurooppaa yookiin Astiraaliyaa biyyoota garaagaraa yeroo deemuuf umrii isaanii kana ijoollee argatanii namoonni deeman of jijjiiruu odoo hin taane ilmaan isaanii kana akkamitti guddifna ilmoo keenya kana akkamitti guddifna kan jedhan jireenya biyya keenyaa beektan yeroo hundumaa jireenya biyya keenyaa ilmoos odoo akka fedhetti akka gaariitti barsiifatuuf yaadu jireenya biyya keenyaa ni ulfaata. Tokkoffaa ilma kee akka gaariitti barsiiftee sammuu isaa hin dandeetta garuu immoo galiin argatamu fakkeenyaaf Ummuu Kaanus akkasuma abbaan manaa ishee Yaasiin Ooroo kanaaf garuu immoo ilmaaf sirriitti ulfaata dhuguma dubbachuuf biyya keenya keessatti ilma akka gaariitti barsiifadhee bakka yoon gayyeettu maaliif lolli gisee kaaniin lolamaa gisee kaaniin dhaabataa gisee bakka nu gaasanii jechuudha. Mucaa Wallaggaati sirrii walitti dhiyaanna sirrii bakka akkanumatti waggaa jaffaadha jechuudha. Yeroo hundumaa maatiin isaa jechuudha nutti hin dhufin ilma koo jedhanii nama dhoggaa turanidha jechuudha. Mucaan hamma yuunivarsiitii jira amma yuunivarsiitii sanillee xumure gaafa waggaa meeqaa wal baranne jechuudha. Gaafa inni galuurraa jechuudha. Ammallee maatiin immoo maal jedhan nutti gaafa biyya galuu hedduu rifeensa isaa guutuu haadata. Hamma immoo gaafa waggaa lamaffaa taa'utu jira jechuudha. Achuma keessa ture. Maaliif jireenyi biyya keessa ni ulfaata. Mucaa cimaa, mucaa barumsaan cimaa, barumsa cimaa dhugaa mucaa cimaa garuu mootuyyuu maalinni har'a gaddeebi rakkoodha. Biyya keenya keessatti wallaahi laziin namni ilmaaf biyya ba'a. Waa'ee Ummuu Kaanus irra kan Ummuu Kaanus ilmoo isiitiif yoo biyyaa baatan itti gammada. Yoo lafa kamuu deemtan akka mataa kiyyaatti hin yaada. Otoo naan ajaa'iba. Namoonni tokko mootuyyuu Ameerikaa kana barbaadu. Ameerikaa kun maal nama gooti biyyoon Awurooppaa kun ufii keetiif otoo taane ilmoo keessaniif jireenya barumsa gaarii barsiisuu quraana rabbii barsiisuu ijoolleen Ameerikaa jirtuuf ijoolleen biyya Arabaa keessa jiran ijoolleen biyyoota Awurooppaa keessa jiranii fi ijoolleen Itoophiyaa keessa jiran otoo sammuu bilchaataa qaban otoo barumsuu danda'an
gootu waan san isaan goosisuu isaan dhowwu jechuudha. Rakkoo maanii hojjetan obboleen kiyya jireenya biyya keenyatti. Jireenyi biyya keenya amma harkarraa gara afaanitti. Fakkeenyaaf umukaanus yoo fudhanne mana kiraa jiraatti. Umukaanus asirratti illee maal isinitti fakkaata? Bakka tokkotti gad dhaabattee hin jenne. Maaliif nigdillee hin eegaltee maaliif umukaanus dubartii jabduu, dubartii cimtuu, dubartii nuti irraa barannee gara yuutuubitti dhufne dubartii dandeettii qabdu jajjaba jechuudha. Dhugaa dubartii jajjaba keessallee isa dhugaatti kan baay'ee nama hawwatudha. Haala amallee isii akkasumatti immoo umukaanus asiin durallee waa'ee masgiida ijaarsallee dubbattee qarqaarsa garagarallee gaafattee jirti jechuudha. Otuma akkasitti jettu otuma yuutuubii naannessitu hojii biyyallee meeshaa bittee biyya alaa erguullee baay'ee bakka fakkeenya kan namaa taatu fakkeenya guddaa dubartii akkanaan hin jira dubartoonni garuu isiin immoo dubartii jajjabaa jechuudha. Umukaanus akkatti biyya keessattis bakka tokkotti gad dhaabattee mana sanuu kireeffattee meeshaa guutuutti hin galfanne hamma muraasa yeroodhaaf gizeedhaaf maaliif yeroo kanaan hin ilaale jechuudha. Mana isii keessatti maaliif kaayoon isii biyya jechuudha. Kaayoon isii biyya. Waan jireenya mana hanga keessa sanii manyataa saaloonii isiin qabdii kushiinaa isii garuu immoo kaayoon isii biyya alaa ta'uu danda'a. Namoonni keenya biyyoota Ameerikaa, Awurooppaa, Awustiraaliyaa keessa jiran immoo kan na gammachiisan qarqaarsa namaa kun hiriyaa gaarii qabaachuun bara bakka tokkoon sigaa iddoo guddaan si kaasa jechuudha. Kanaafuu kanaafi wallaahi baay'ee tokko kan na gammachiise baay'ee tokko baay'ee gammade dhugaa. Akka gama kootitti isiin deemu isii jiru. Inshaallah nuti illee warroonni yaada akkasii qaban nama bakka san deemee bakka san ga'ee jedhus rabbiin nu haa dhaabu. Maaliif ilmoo kee jijjiirta jechuudha. Waan ajaa'ibaati. Biyya ambaatuun garuu fatanaa hedduu qabdi. Fatanaa hedduu fattanamtee booda garuu ifa siidaa jechuudha. Biyyootuma Awurooppaa kan keessatti ilaalaa. Biyya Awurooppaa jedhamu kana keessatti fatanaan akka azaabaatu jira. Garuu fatanaa san keessa obsaan darbitee yoo jette immoo galma geette jechuudha. Wallaahi hin gamni kooftaa. Kanaaf hordoftoota kiyyaa umukaanusiif du'aa godhaa fi rabbiin bakka yaaddeen isii haa ga'u. Rabbiin yaada muraada isii haa gootu. Maaliif yoo jettanii namni waa yaade tokko yoo waa yaade san yoo bakka ga'e san caalaa gammada jechuudha. Inshaallah isillee yoo dhuguma akka Ameerikaa yookiin immoo Awustiraaliyaa kan deemtu ta'e umukaanus nama viidiyoo tokko nu hojjetee gadhiisu jechuudha. Maaliif dubartiin kun beeksisni isii jechuun yuutuubar hordoftoonni isii jedhanii afaan bananii eegan. Maaliif bakka haasaa babbareedaa si haasoftii si gorsitii uf jajuun beeytu bakka des kanamatti jettu jechuudha. Asumaan obboleeyyan kiyya maaliif kana kaasee namni jireenya biyya umrii keenya guutuu biyya ambaa kana keessatti finne umrii keenya guutuu finna kana keessatti umriin keenya irra guddinni wallaahi nuti yuutuubaroo namni amma dhufe kun harki irra guddinna nama umriin keenya biyya ambaati jedhamu jechuudha. Anas dabalatee. Maaliif nama waggaa 10 oli jechuudha yookiin warroonni biyya ambaa waggaa 8. Kanaaf umriin keenya waggaa 8 gadi jechuun biyya ambaa keessa kan ture waggaa 8 gadi miti jechuudha. Sanii oli jechuu kiyya. Kanarratti haalli ani wanni ani kana jedhee fi yaada kana keessatti mallaqa otoo qabaattee yookiin immoo mallaqa qabaattee tana garuu mootuyyuu umrii keenya kana keessatti ilma of biraa dhabne jechuudha nuti. Ilma hin qabnu, ilma nu bira hin jiru. Yookiin immoo mana qabaannee lafa qabaannee hin qabnu. Namoonni irra guddinaan harki isaanii duwwatti hafantu jira. Ilmatti fuudhanii, obboleessatti fuudhanii, obboleetti gurguranii, obboleetti barsiisanii bakka hin jiraa miti. Amma lafti umukaanus turte Yamanii keessa otoo ta'u daftee abbaa manaa ishee daftee yaasinitti dabalamte jechuudha. Dabalantee ilmoo argatti. Gaafa biyyaa baatu nama hunda lagadhaa ba'a jechuudha. Gaafa biyyaa ba'u nama hunda lagadhaa ba'a. Asumaan amma wanta isinii dubbachuu barbaadu
otoo dalagannu otoo maatii gargaarru otoo maal jennu maallaqa keenya qabachuun bareeda. Gaafa maallaqa qabaatte miiliyoona 2 yookiin miiliyoona 1 fayyuu qabaatte biyyoota biyyarraa hojjette fiizaa bitattee deemuu hin dandeetta. Biyyoota barbaadde jechuudha. Garuu mootuyyuu biyyi keessa illee ni jira jechuudha. Yookiin mootuyyuu namni achi akka waraqaa si erge ati birrii maallaqa biyyatti kafaluu fi dandeette jechuudha. Kanaaf waa'ee kana maaliif isin gorsee maaliif isin itti dubbadhu obboleeyyan kiyya hoo kan jettan taate socho'uu namaa. Amma fakkeenyaaf Ummu Afnaan biyya keessa hin turre maaliif biyya keessa turuu diddee yoo jettan taate Keeniyaa keessa turuu fi Itoophiyaa illee tokko garuu garaagarummaa qaba. Garaagarummaa qaba. Nagaan baatee galtaa. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti jedhama. Yoo abbaan manaa isaanii manaa ba'u yoo ijoolleen isaanii manaa baatu mucaan kee gisee kam gala abbaan manaa kee gisee kam gala. Ummu Afnaan marruu shawullee abbaan manaa isii Keeniyaa keessa maaliif jiraatan jireenya biyya faranjii san bukkuran jechuudha isaanillee. Achi jalatti kaampaaniitti akkuma Keeniyaa, Masrii, Yamanii kan agartanii asuma deebina ammallee jannaan maaliif ka Yamanii deebitu maaliif Masrii deemte jireenya biyya faranjii kana barbaaddeeti isin hin galee. Kanaaf jechuun mucattii wayiitu jira hiriyaa kiyya turtee Dubaay deemte. Dubaay deemtee ilma tokko biyyaa qabdi beekaa. Dubaay deemtee Dubaay irraa gara Masrii maatii wajjin imalte achitti harkaa badde. Mucattiin suni ulagaalee isii guuttee maal jettee gaafa kaanii baddee jechuun achi keessatti wantoota guutantu jira mitiire harka kennaa san maali jedhanii himaatti beekamti. Kanaaf jechuudha carraa eeggata nama jechuudha. Harka kennan maal waa hedduutu jira jechuudha. Biyyoota faranjii kana maaliif qalbiin isaa yaadde? Mucaan santuu waan mukaan siif kaasee waan Ummu Afnaan waa'ee jirna jechuudha. Mucattiin sun maal jechuudha? Wallaahi waan biraa miti. Odoo abbaa manaa kiyyaa fi ilma kiyya achuma bahee odoo abbaa manaa kiyyaa fi ilmoo kiyya fudhadhee jettee haasawaa turte jechuudha natti. Inshaallaan fudhattaa. Maal jechaan turre ergasii immoo mucattiin sun abboo gargartuu baane jechuun anillee biyya galee ergasii isillee lakkoofsa jijjiirattee akkasitti addaan baane mucaan sun ulaagaalee hunda kan guutte jechuudha. Garuu immoo biyyattis daddaftee mucattii dalagattuu biyyattis daftee waa bitattee abbaa manaa isii kan duraa wanta kan qabne san abbaa manaa isii san jijjiirtee carraa dhabeetani. Kanaaf namni ilmaa fi ilma sochoosuu barbaada. Dubartiin jabduun jireenya biyya faranjii kanaaf namni itti rarra'a, kanaaf hawwaa, kanaaf dhiibotaa ilma isaa akka gaarii barsiifataa isin jechuu barbaada. Obboleen kiyyaa kanatti aansuudhaan wantoonni nuti dubbachuu walirraa barachuu barbaadnu. Akkuma beekamu wallaahi ijoollee shamarranii wanni otoo waliin tuffatee wal gorsuu qabnu nama jireenya keetiif sii ta'u biyya Arabaa keessa jira dhiira malee hin jiraadhu biyya Arabaa keessa jira kophaa jiraachuu hin danda'u jettanii warri jireenya keessan faallessitanii jireenya keessan ufitti taphattanii jettan jechuudha. Wallaahi bakka feetee jiraadhu mana feetee jiraadhu wallaahi dhiira malee hin jiraatta. Dhiira malee wallaahi billaahi hin jiraatta. Maaliif yoo jettan dhiira malee hin jiraatan salphamatti jechuudha. Dalaguu kee dalagatti taanaan wanni dhiira malee si jiraachisu si dhowwu tokko illee hin jiru. Wallaahi ijoollee ofii beeku meeqa kamtu Suudii keessa otoo namatti hin dabalamin Suudii keessa jiraataa jira. Maaliif yoo jettan dhiira malee hin jiraatta. Fakkeenyaaf ijoollee Yamanii keessa jiran yoo ka fudhanna taate wallaahi laaziin jireenya kun ulfaatee jira. Waa'ee imaan yoo ka fudhannu taate waa'ee hajji yoo ka fudhannu caalchuu yoo ka fudhannu taate ijoolleen dhiira malee jiraachuu hin dandeenyu. Indiin barii yaada wallaalummaan keessan ta'e malee akka keessanii mallaqa qabu gonkumaan jiru akka dhalaa mallaqa qabu. Mee maaltu mana kireeffachuu hin dandeetta jechuudha. Ko'aa akka kilaasii tokkitti mana kireeffattee yoo ijaaza ba'uu barbaadde ijaazaatti baata. Wanni namaa walitti si fidee qabdee ilma kee boodamoo maatiin kee wajjin si jibbe wallaahi dubartii bari jechuudha. Dubartii ilma qabdu abbaafaati abaddan tadeessan qabne jechuun jaalattu. Maaliifire
ilmi isii sun abbaan irra hin jiru waan ta'eef irraan duune otoo jiru gargar ba'een jechuudha. Yoo akkana ta'u manna ama fakkeenyaaf himaa yoo fudhatan dhugaa rabbii an dhiira malee jiraachuu hin danda'u jettee hajjiin torbaan har'a baatee torbaan itti aanutti mucaa kanatti dabalaan tama kanallee addaan bahee jetti. Yaa kee obsaattaa maal isin godhameti fedhii daqiiqa 5 jettanii isin of hin galaafatina. Mee maasii godhi kun tare yookiin atamma ilmoo isaa garaa qabda. Dursaa nama san beekuun dursaa oduu ilmoo irraa argachuun ta'initti dursaa nama san waggaa takka yookiin nama sanatti lafa baqqaa keessa jirta yaaluun dirqama keeti, laaluun dirqama keeti, fatanuun dirqama keeti. Hammamsi jaalata, hammamsi jibba. Garuu olma kaatanii gegem, achi kaatanii ulfaa'u. Mee amma fakkeenya caatuun kophaa guddifadheetti, himaan kophaa guddifadhe jetti. Dubbiin akkanaa kun hin taati. Wallahi dubbiin akkanaa kun hin taatu. Biyya ambaa keessa dhiisiti, biyyuma keenya keessattuu dubartiin kophaa ilma guddiftee hin dandeettu. Kanaaf isiniin jechuu barbaade hordoftootaa fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan viidiyoo kiyya laayikii gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuun akkana gargaartanii isiniin jedha. Kanaaf wanni walitti dhaamannu, wanni waliin jennu, wanni wal gorfannu dhugaa dubbachuuf kana jechuudha. Kuni faayidaa guddaadha. Kuni barumsa guddaadha. Kuni barumsa nuuf qaba. Keessattuu dubartoota fakkeenya ta'a. Ijoolleen amma akkana ta'an kun ka dhokatee jiru Yaman keessa ka dhokatee cuqqaalamee jiru meeqa kamtu jira. Isaan kun hamma kana wanni baasaniif waan miidiyaa tana ari'aniifi jechuudha. Amma imaana fakkeenya kireeffattee amma kaamilaa laalaame.